Bankiin Siinqee lammiilee hongeen miidhamanii fi deeggarsa midhaan nyaataa fi nyaata beeladootaa birrii miliyoona 11.5tti tilmaamamu taasisee jira. Girmaa Guddisaa. Bankiin Siinqeen lammiilee Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti hongeen miidhamaa jiranii fi deeggarsa midhaan nyaataa fi margaa qarshii miliyoona 11.5 baasee taasisuun deeggarsa taasisee jira. Pirezidaantii Baankii Siinqee kan ta'an obbo Zawduu Tafarraa akka himanitti uummanni hongee kanaan miidhamuun isaanii nu gaddisiisee jira jechuun ammatti deeggarsa midhaan nyaataa konkolaataa 20 taasisuu isaanii himanii jiru. Qarqarsa amma godhuudha deemaa jirru kun itti aantummaa uummataa qabu maal akka ta'e nan agarsiisudha jechuudha. Uummata keenyaaf balaan kun innaa uumamu akkuma isin jedhe gadda guddaatu nutti dhagama maatii keenya. Haa ta'uuti barana tiraansfoormeeshinii gurguddaa keessa irra jijjiirama gurguddaa keessa irraa baasii gurguddaan nu harka jira. Kunis akkuma jirutti ta'ee garuu jijjiiramni kun uummanni keenya hoo jiraate kana waan ta'eef jijjiirama kanarraa hir'isnee uummata keenya hongeedhaan miidhame kanaaf ammarratti nyaata namaatii fi nyaata beellada horiitii oolu gara makiinaa 20 or konkolaataa 20 gara godina 5tti ergaa jirraa jechuudha. Isaanis godina Boranaa, Gujii, Baalee Bahaa, Harargee, Bahaa Shawaa warra kanatti ergaa jirraa jechuudha. Bankiin Siinqeen baankota kaawwan irraa wanti adda isa taasisuu keessaa inni ijoon baankii magaalaa keessatti hundaa'e osoo hin ta'in baankii baadiyyaa keessatti hundaa'edha jechuun himanii jiru. Baankiin keenya baankoleeta biraa wajjin wanni adda isa godhu wantoota baay'ee jira. Isaan keessaa tokko nan amma kaase kana baadiyyaatti dhalate akka baankota kaanii magaalaa irratti motinan dhalate. Lammaffaa baankiin keenya baankola hojii keessa akkuma biyyaatti jiran keessa isa tokko haa ta'uuti garuu akkuma seenaa biyyaatitti baankii maayikiroo faayinaansi irraa guddate adda dureedhaan baankii maayikiroo faayinaansi irraa guddatee gara baankiitti ce'e akkuma seenaa biyyaatitti isa duraati jechuudha isa calqabaati. Deeggarsi kun gara fuula duraatti kan itti fufuu ta'uu obbo Zawduu Tafarraan dhaamanii jiru. Ammas kun gaadha inneen amannu uummanni keenya hanga rakkoo kana keessaa ba'utti uummata keenya cinaa dhaabbachuu keenya ibsuun barbaada. Uummanni keenya hanga rakkoo kana keessa ba'utti isa cinaa jirra. Itti aanaa koomishinara koomishinii hooggansa sodaa balaa fi kaafatamtoota misooma Oromiyaa kan ta'an obbo Tafarii Goobanaa gama isaaniitiin lammiileen hongeen miidhamanii fi deeggarsi taasifamaa jiraachuu fi hanga yoonaatti namni tokko akka hin duune himanii jiru. Godinaalee 8 hongeedhaan miidhamanitti gargaarsi nyaata namaafis ta'u kan beelladaas itti fufiinsaan gaggeeffamaa jira. Hanga ammaatti lubbuu nama tokkoyyuu hin darbine miidhaan qaqqabees miidhaa akka hongee sanaan eegamu miti. Kanaafuu gargaarsi cimee itti fufee jira. Gargaarsi kun immoo ammas cimee itti fufuu qaba. Gara fuula duraatti deeggarsi cimee itti fufuu qaba. Akkasumas karoorri yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa adda baafachuun hojiin hojjetamaa jiraachuu obbo Tafarii Goobanaa himaniiti jiru. Fuulduratti ija yeroo gabaabaatiin gargaarsa kana cimsanii itti fufuudha. Ija yeroo gabaabaatiin gargaarsi kun kan namaas kan looniis ciminaan itti fufuu qaba. Ija yeroo giddu galeessaatiin hojii bishaan irratti hojjetamudha. Keessumaa gammoojjiin beelli yeroo ammaatti miidhaa qaqqabsiisaa jiru kun hanqina bishaaniiti kan qabani. Hanqinni bishaanii kun bu'uura irraa hiikamuu baannaan jijjiiramni qilleensaatti fufiinsaan dhufuu waan qabu danda'uuf hojiin bishaan irratti hojjetamu, hojiin jallisii irratti hojjetamu, hojiin misooma marga jallisiin qotuu xiyyeeffannaa addaatiin gammoojjii keessatti hojjetamuu qaba. Ija yeroo dheeraatiin immoo haroowwan gurguddaan gammoojjii keessatti hidhamuu qabu. Bishaan gammoojjii keessatti kuufamuu qaba. Bishaan yoo kuufame bishaan kuufamu sanarraa qilleensi jijjiirama. Qilleensi sun rooba ta'ee deebi'ee dhufa waan ta'eef hundaa ol hojiin bishaan irratti hojjetamu toora xiyyeeffannoo ta'ee tufuu qaba kan jedhu yaada qaba.